Maqaan keessan eenyu? Lubaabaa Sheekh Abdurrahmaan. Lubaabaa mana kana keessa jiraattu? Mana kana keessa jiraatu. Kan eenyuti manni kun? Kan nuteeti. Utee baafii xaquruuti. Kireeffattanii? 200. 200 kaffaltu? 200. Amma reefi kan ji'a lamaa wayinarra buute ergasii biyyuma koo kanatu biddeen bitadhaa inni birrii naa kennan walitti funaanee daabboo tokko bitannee mucaa wajjin akkana duranneetuma hidhannee gara akka kanatti fa'i kaffalla amma biyyiina duraa rakkanaaniisi isa waanan kaffalu dhabee maaliif amsa uffatan akkaataan isaa gaa wallaahi akka jiru namaatti hin jirru. Mucaa qabdu? Mucaa qabaa mucaan bicummaan maan biyya warqii dhagee. Eessa deema? Diimaa dhaqe. Diimaa irraa warqiin bannaan bicuu gara saalii bitatee inni birrii baankii geeffachuudhaa ka'e asumaanii harkaa fuudhu jarri karaatti eeganii surumaa kan jedhaman jedhan. Akkanatti mucaa waggaa 10 achi taa'e isiin harkatti walitti qabatee immoo inni galuudhaa ka'u birrii 200 harkaa fudhatanii uffata illee irraa baafatanii tisheertii dhumtuudhaaf qumxaa wayitiin gale gaboo haga kalaa eenyu mattaawaqiyaa harkaa fudhannaan mattaawaqiyaatti kan ammoo naan deebiftanuu qullaan karaarra bulaa jedhe isii fudhachuuf jedhanii amma sadafiidhaan massaaraadhaan kana keessa rukutan. Mucaan achumaan miidhame badaa garaan isaa hungeessi miidhame na jala. Eessa jiraam? Amma garaa kana akkanatti qabeeti ammuma deeme iyyuu ijjitti jabaatee jibbadaa dhukkube farmaasii dhaqee bitaa kadhee yoo itti naanaqanii dhufa malee gaanoon nama raachaa jiraadhe ka'e ammaati akkuma na deemen beekula ulee qabatee ka'e iyyuu ruun isaayyuu galuuni gaa rabbiin galateeffadha. Maaliin of jiraachistu mee isin? Kunoo wallaahi kunoo gaa mucaan kun beektaa biyyi waan biyyi biddeena wayinaa kennan makiinaan harkana rukutte danda'e shaashii. Makiinaa maalis rukute? Makiinaan durii harkana rukutte laawa shaashii kana namni naa kenne waan nammoo namni deebitee naame cimjaallee garaa keessaa danda'e naame. Danda'e waa tokko hojjetadhu karaa kanarra taa'e heellaa karaarra taa'e namni farankaa birrii kana naa kenne fudhadhee galee itaan yoo ta'e immoo nama bira dhaqee immoo biddeena tokko namni dhimma ishiisa ta'u tokko ta'u naa kennan jennaan fudhee gale. Kanaanan jira malee dhuma ammaa dhaabachuu hin danda'u kaleenis badaana dhukkubdee uffata dhabuudhaan qorris immoo badaanutti jabaatee jennaanis dugdi kana badaana kutila. Amma karaarra teessanii kadhattanii waan namni isinii kenneen galtu? Malee waa tokko hojii hin qabu. Waa tokkotti hin qabu wallaahi. Amma rakkoon keessan inni guddaan yookaan? Inni guddaan egaa kunoo manicha kunoo yaa ilmotti asiin qorinutti namaatiin qorinutti nama kunoo maatiin qisisu mala asiin dubba'amaadhaa miti karaa boroo kanaan immoo dubboo hin qabu duwwaadha. Manuma caccabaa kana kiraadhaan teessuu qaba? Wallaahi jarri rakkina qabna inni kireeffatan. Amma dhukkuba qabdu amma jechuun yaalamuu ni barbaaddu maalis hin dhukkubame natti? Yaalamuu egaa kunoo ilaa gara kanaan qorruma wal qabeela amma kun natti ilaa dugdi kan koo kun citee amma kalees isan hidhee jedhee kaleenis na dhukkube waa tokkotti dhabeetan amma alan jiitullee dugdi naan jiitu hidheetan hidheen jiitu. Alan taa'ullee danda'een taa'u. Maaf hirkattan dadhabdanii? Dadhab. Kaleedha? Kaleedha dugda. Dugda sin kutaa? Lukkeettuun kan koos akkasuma. Kan isiniin jedhu amma deeggarsa akkamii akkasii godhamu barbaadda amma ariifachiisaadhaan? Alaan kan koo kunoo manichuma gaa waan kiraa kaffaluu dhabee amma jarree mina. Kiraa birrii meeqa isinirra jira? Amma 400 malee waan jiru gaa. 400 isinirra jira? Ammuma kana ammoo. Egaa kana yaaddoon lafiti halkan irra guyyaa sanan bu'a halkan innan bu'a. Kanattan jira yaadollee koo rabbiti na milkeessu. Ilaamiin mamma? Abee. Kanaan kiraa kaffaladhaati waa bitadhaa. Egaa rabbiti naa fayyadatu ijoollee koo rabbiti na milkeessu. Milkii kiyya lamaa rabbiti niifa kennu. Rabbi aafiyaa guutuuti niifa jiru jireenya bareedaa rabbiti niifa kennu. Gisee hunda ifaatiin ifa taasisu rabbi ijoollee koo. Yaa rabbi wajjin naa jira biddeena guddaa rabbitiin ifa kennu. Biddeena keetan rabbi haa guddisu. Niyyaa keetanii rabbitiin haa ga'u. Biyya lachuu rabbi jannatatiin ifa taasisu. Inni sinii wajjin haa jiraatu ijoollee. Na gammachiiftanii gammachuu duniyaa faa kiraa rabbitiin ifa kennu. Yaa rabbi wajjin naa jiraadhu.
egaa faayideen gootiin itti himte kunuti gaanii yaati rabba guutu amiin amiin umriiti yaada ergi naa wajjin boo'u jarriti rabbitinii wajjin haa jiraatu. Amiin mamma abshiraa egaa amma viidiyoo kana nama baay'eetu ilaaluu danda'a. Akka ijoolleen isin gargaaranuuf mee ijoolleedhaan nama baay'eetu viidiyoo kana ilaaluu danda'a. Mee dhaamsa maal jechuu barbaadu akka ijoolleen isin gargaaran mee waa tokko jedhaani. Mana kana gaa irra caalaan mana kana ofiin cinqamaa jiru manicha. Naa arguudha. Rakkoo manaa qabdu. Rakkoo manaa ammati gaa uffatuma waan uffannu laa uffata jijjiiraa kana mucaa wajjin uffannaa waa tokko hin jiru. Egaa kun qodaa mana keessaa maali saarbitii burcuqoodhumaa wajjin attuan dhukkubsaddee mishiiniidhaan naan barreen gadda. Fudhatanii kan burcuqoollee akka jiru akka bootillee shiinii wajjin walqodaa shaa hunduma saata ilaallaa qodaa maa tokko fudhatan. Egaan kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota koo bakka jirtanitti nagaan koo sinaa qaqqabu siniin jecha ani Abdii Geetaachoo Abbabeeti. Ayyoon keenya kun egaa akkuma isin agartanii maanguddoo waggaa 60 olii ta'uu jechaadha. Mana caccabaa kana keessa jiraatu ilmaan isaanii ilmoon tokkicha qabu ilmoo dhiiraa ilmoon isaanii meeshaadhaan rukutamee isaan yeroo isaan xooruu qabutti dhukkubsatee isaan tudii yeroo umurii kanaan kadhatanii isaan isa xooraa jiru mana caccabaa kana keessa jiraatu. Manni kun immoo kan isaanii miti mana qilleensi galu mana qorri galu keessa jechaadha. Mana dubboon qabne kireeffatanii birrii 200 keessa jiraatu jechaadha. Kanaafuu abbaan rabbi isiniif laaffise ayyoo keenya kana bira akka dhaabattan waamicha namummaa isinii dabarsuun barbaada. Namni haadha qabu haadhatti garaan jabaatu waan ta'eef dhaamsuma kana isin dabarsuun barbaada. Ulfaadhaa galatooma. Rabbi isinii wajjin haa jiraatu. Yaa Rabbi wajjin